Welcome guys, yeroo dheeraa booddee kunoo viidiyoo ajaa'ibaa walitti deebineerra. Viidiyoo keenyadhaan immoo barumsa tolaa kennamaa jiru kan kompiitaraa yookiis kan koodingii jechuudha. United Arab Emirates Itoophiyaaf akka deeggarsaatti kan laatame jechuudha. Lammiilee Itoophiyaa miliyoona 5 barsiisuuf waggaa 3f launch kan ta'e jiru. Piroogiraamii kana waliif jiru ilaalla. Amma kallattiimaan gara akkaataa galmee fi akkaataa fayyadama isaatti dabarraa jechuudha. Jalqaba wanti nurraa eegamu akkuma beekamu bilbila keenya banuun daataa bilbila keenya bannaa sana booda VPN injektarii keenya connect godhannaa. Maaliif akka VPN fayyadamnu yeroo interneetii fayyadamnu kamillee viidiyoowwan itti aanan keessatti VPN fayyadamna. Maaliif akka ta'e immoo viidiyoo kan isiniif jedhu yoo barbaadan koomentii godhaa. Kanatti aansuudhaan linkii sana argachuuf linkii diskiripshinii irra jiru tokkoon gara Telegram chaanaalii keenya deemtu jechuudha. Yookiis beeksismarsiisanii searchii gochuu dandeessanii fi gara oliitti scroll gochuun argachuu dandeessu. Baay'ee dorgommiin jira waan ta'eef chaanaalii kana irratti dorgommii waan jiruuf hirmaattanii badhaafamuu dandeessu. Kanaaf linkiin kun osoo kana jechuudha. etiocoders.it kan jedhudha. Informationii gabaabaan achirra waan jiruuf dubbisuu dandeessu. Sana booddee open link kan jedhu yookiis linkichatti akka tuquudhaan gara browserii nu geessa jechuudha. Yoo kiroomiidhaan bantan gaariidha. Kanaa achi akkasitanii fida. Akkuma agartan advanced digital minaan kan jedhu e-course kan jedhu websaayitii officiaalii isiniif fida. Piroogiraamiin kun gaa Federal Democratic Republic of Ethiopia fi Ministry of Teknoolojii kan jedhuun kan hundaa'e jechuudha. Websaayitii Udacity jedhamu wajjin koorsiin kun bilisaan kan kennamu. Sana booddee kan isin gochuu qabdan just get started kan jedhu tokko jechuudha. Websaayitiin kun gosa sadiidha. Kan hunda isaa elaboration isaa isinii kennan deema gidduu jechuudha. Ammas welcome to the page nu fida. Amma gaa asitti koorsiiwwan sadan isaa nu dhiyeessaa jechuudha. Inni jalqaba Android Developer Fundamentals jedha. This track aim to teach you the core of fundamental of Android development, how app layout are created, how interaction with the user stakeholders. Edit file information isaa guutuu dandeessu. Fundamental Android Developer kan jedhu kuni gabaabumatti akkamitti akkas bilbila irratti aappiiwwan hojjetan layout isaanii guutummaa isaanii akkamitti layout isaanii ijaaruun nutti agarsiisan. Data science and fundamental kan jedhudha. This track aims to teach you the core fundamental of data analysis and retain your ability to work with this messy jedha. Daataawwan gurguddoo ta'an akkamitti analyze goone data science fayyadamuun hojjechuu akka dandeenyu fundamental isaanii kan nuuf kennudha jechuudha. Koorsiin kun immoo preference keessan irratti hundooftanii fudhachuu dandeessu. Inni itti immoo programming fundamentals jedha. This track aims to teach you the core fundamentals of web development, how web pages are structured from scratch using a language called Hypertext Markup Language or HTML dha. Kun immoo programmingii jalqabaa kaasee isin barsiisa. HTML irraa kaasuun web page maal akka ta'e, web serverii maal akka ta'e jalqabarraa kaasee waa'ee websaayitiin kan qabatudha jechuudha. Maaliif jalqabni programmingii sana waan ta'eef basic programming knowledge namoonni qabaachuu barbaadan asirraa yoo jalqabdan gaariidha jedhee yaada. Warri sana qabdan immoo Android Developer Fundamental kanarraa ka'uu dandeessu. Fakkeenyaaf an isa kana enroll godhe isinitti agarsiisu. Erga dubbistanii analyze gootanii kan barachuu barbaadan filattanii booddee enroll gootu jechuudha. Sana booddee eeguu jechuudha. Dhiifama yoona jalaa tureef speed internetii kosii waan fayyadamaa jiruuf badaa miti. Akkuma agartan banaa jira. Gara weebiitti natti lolnu godheera. Amma gara websaayitii Udacity nu gashaa start my application jenna jechuudha. Gajjallaa kana kan argamu. Udacity maal yoo jettaniif akkuma Udemy faa websaayitii irratti barnoonni baratamudha. Barnoonni kun egaa barnoota salphaa barnoota gatii guddaan baratamudha. Kanaafuu amma informationii guunnaa maybe account sabraa yeroo bane maqaa nagaawwateera. Amma garuu nagaawwataan jiru yoo isin gaawwate maqaatti guuttu. Sana booda country of nationality itti guuttu Itoophiyaadha. Inni ittaanu region of Ethiopia keessaa immoo Oromiyaadha nuuni. Sana booddee please confirm your age jedha. Umrii keenya 18 up to 22 gochuu dandeessu. Amma 40 umrii nama kamiyyuu kana hammatuudha. Sana booddee please confirm your phone number dha. Sana gochuuf immoo mallattoo alaabaa sanarra tuqxanii Itoophiyaa barbaaddu jechuudha. Yookiis barreessuu dandeessu 25+25 mallattanii sana booddee bilbila keessan ni barreessitu jechuudha. Bilbila keessa yeroo barreessitan 251 ittiin ta'eef sagalirraa kaatanii barreessitu. Sana booddee saala keessan filantu what is your gender jedha male jedhanii fakkeenyaaf. Additional question itti darbaa was the highest level of education you have completed dha. High school ittiin guutaa maaliif high school reeftu ofirraa waan ta'eef bachelor's degree others PhD waan barbaadan gochuu dandeessu. Sana booddee field of study keessan itti guuttu.
Inni itti aanu what is the name of education institution jedha. Waan barbaadde itti caafuu dandeessu yookiin immoo maqaa mana barumsaa keessan isa related itti caafuu dandeessu. Inni itti aanu immoo employment keenya gaafataa student jechuu dandeessu. Entrepreneur, freelancer, unemployed, hojjetaa mootummaa yoo taatan waan hundumaa yoo qacaramtan ta'e eessatti akka qacaramtan jedha. Yoo bira dabartanis isin gaafata waan ta'eef garuu waama isinitti tole barreessaa. Taansa experience isin gaafata. Wanti isin dogoggoruu hin qabne iddoo ammaatti waan ta'e barreessaa darbaa. Isa booddee maaliif waan kana barattu isiniin jedhu learning skill yoo ta'an egaa piroogiraamii kana isitti agartan YouTube yookiin Telegiraamii jechuu dandeessu. Pilaatfoormii kan barbaadan filachuu dandeessu. Amma kunoo finish and submit kan jedhu kana nu ibseera jechuudha. Garuu bakka duwwaa ammaa yoo isin dabartan unemployed jedhattanii yookiis student jedhattanii guutuu yoo dabartan isin gaafata waan ta'eef waama ta'etti barreessaa darbaa jechuudha. Congratulations you have been reloaded to this program nun jedheera. Kana booddee start learning kun jechuudha. Magaalatti gara barumsa barachuutti deemna jechuudha. Barumsa kana Udacity irraa baranna. Information hundumtuu nu kennama akkamitti akka barannu waan ta'eef walumaan ilaalla. Android developers fundamental introduction to the program curriculum isaa nu kenna jechuudha. Jalqaba introduction to the program amma ta'e nu ibsu sana booda user interface course jedhu saayitii 6 nuuf kennama. User input saayitii 2 introduction to Kotlin 5 hours remaining jedha. Certification assessment qormaata certificate fudhachuuf qoramnudha. Sana booda daqiiqaa 30 gidduutti isa submit goone certification keenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Taanuun next jennee information kan biraa yoo jiraate ilaalla jechuudha. Akkuma agartan introduction to programming nu seenseera. Welcome to 5 News Ethiopian Coders jedha. Sana booda technical content certification assessment online community nu kenneera. Time illee nu kenna jechuudha. Time isaan nu kennan sana keessatti deadline waan qabuuf sana gidduutti baranneef inni certificationii fudhachuu qabna. Kana ol darbeennan fakkeenyaaf kan isa kana taanee jira taayimii isaas isinitti hima. Taayimii sana ol darbeennan certificateii keenya fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Certificateii kana immoo bilisa waan ta'eef waan salphaatti ilaalinaa sirriitti irratti hojjedhaas waan isin jechuun barbaada. Yoo gaarummaan isaanii biraan immoo yoo certification assessmentii kuftan yookiis qormaata certificateii kana yeroo tokko yoo kuftan bilisaan itti dabaltanii qoramuu dandeessu. Egaa akkuma agartan isa booldi ta'ee kana yoo dubbistan gaariidha. Kanaafuu scheduling keenya kanadha. Torbee 6 gidduutti dhumuu danda'a jechuudha kuni. Descriptive statistics torbee 2ffaa, spreadsheet torbee 3ffaa, 4 spreadsheet, 5 business matrix, try passing certification assessment, finish and graduate dha. Torbee 6 yookiin 8 keessatti fixuu dandeenya jechuudha. Guyyaan kun kan hin lakkaa'amu har'a guyyaa galmee jalqabne irraa ka'eeti jechuudha. Kanaafuu akkuma galmooftanii jalqaba isiniin jechuu barbaadan taanu Udacity online community dha. As keessatti immoo namoota barachaa akka keessan barachaa jiranii fi instructoroota keessanii wajjin akkamitti akka haasoftanii yookiin communicate gootanidha. Questionii isin gaggaafatu questionii kana hundasaa select gochuun vootii godhaa darbaa namaaf akkasumatti darbee sana booddee classroom toorii isinii kennu. Classroom toorii kana keessatti akkamitti akka download gootan maal isiniif kennu isa kana viidiyoo itti aanuun isiniifan dhiyeessa. Inni itti aanu content copyright dha. Akkasiin waan kana download yookiin screen record gootanii gurgurreef copyrightiin seera isaanii cimaa waan ta'eef isa kanas dubbisuu dandeessu. Sana booddee start lesson goona jechuudha. Akkuma agartan lessoniin keenya jalqabaa introduction to basic Android basics user interface jedhudha. Suuraadhaan akka kanatti isiniif fidaa deema. Wanti nuti isaa waa'ee interesting kan ta'edha jechuudha. Haala isin nuufuu hin dandeenyan kan isiniif dhiyeessa yoo ta'u, instructoroonni koorsii kanaa nama sadiidha. Sadanuu akka carraatee shamarranidha. Catherine Kwan, Kunal Chawla and Laila Fujiwara. I don't know how to pronounce it but warra kanadha jechuudha. Egaa koorsii kana haala ajaa'iba ta'een haala salphaa ta'een bilisaan argattu jechuudha. Kunoo zilaa 2 hours remaining dha. Paartii 1 waan ta'eef building layout paartii 1 kana saayitii 2 keessatti fixuu dandeessu. Generally kan isaan isinii kennan torbee 8 ta'a. Torbee 8 gaditti isin immoo almost torbee 3 torbee 4 keessatti barumsa fixuu dandeessanidha. Dedicationidha yoo barattan barumsi kun immoo barumsa baay'ee gaarummaa qabudha. Quiizii isinii kennaa deemu. Quiizii sirriitti hojjechuudhaan qabxii qabatu hin taane yookiis poointii qabatu hin taane beekumsa keessan ammam akka bartan of madaaluudhaaf isinumaaf gaarummaa waan qabuuf quiizii kana akka biraan dabarre sirriitti fudhadhaa isiniin jedha. Warreen kompiitara hin qabne barachuun xiqqoo isinitti ulfaata. Kanaaf silkii keessanii yoo galmooftan iyyuu dirqama practice gochuuf dhumarratti immoo piroojeektii sabmiitii gochuu qabdan illee waan jiruuf isa sana ilaalamee gireediin waan isinii kennamuuf isa sana hundumaa guutuudhaaf dirqama kompiitarri isin barbaada waan ta'eef kompiitara dirqama qabaachuu qabdu. Warreen immoo kompiitara qabaattanii bilbilas qabaattanii intarneetii gahaa hin qabnu jettaniif immoo viidiyoo taanuun akkamitti
guyyaa tokkotti yookiis guyyaa tokkotti kan barattan qarshii 10 qofaadhaan akkamitti akka barachuu dandeessan, viidiyoo daawunloodii akkamitti akka gootanii fi akkamitti viidiyoo daawunloodii gootan sana immoo onlaayinii wajjin wal qabsiistanii taaksiin keessan yookiis Progressiin keessan akkasiniif lakkaa'amu gochaa akkamitti barumsa kan haala gaarii ta'een utuu isin hin miidhin qarshii salphaan yookiis intarneetii salphaan akkamitti akka fayyadamtan guyyaa itti aanu viidiyoo qabadhee waan dhufuuf koomentii jalattis akka hin dafee fiduuf na jajjabeessaa isiniin jedha. Chaanaalii kana subscribe gochuu akka hin dagannee kana booda viidiyoo daddafeen isin hojjedha jechuudha. Hanga viidiyoo itti aanu wal agarruutti nagaan tura. Baay'ee.